Jirtuu kabajamtoonni maatiiwwan lammiishotuu baga nagaan dhuftan jecha akkuma beekamu yeroo darbe keessatti viidiyoo akkamittiin akka list of table galchinu, list of figure galchinu, table of content fi akkamittiin akka page numberii Microsoft Word ittiin hojjennu sin agarsiisan ture. Viidiyoo sana argitanitti jedhee yaada yoo argine ta'e lammiishotuu bikkeessanii ilaaluu dandeessu. Har'a immoo viidiyoo bareedu tokko qabadhee isin dhiyaadhe jechuudha. Innis maal yoo jettanii akkamittiin akka referensii document keenya keessa galchannu sin agarsiisachuudha. Agaduma viidiyoo kanatti na hordofan affeerraa kiyya. Referensii kana maaliif fayyadamna yoo jettanii fakkeenyaaf namoonni research barreessinu yookiin proposal barreessinu yookiin immoo document ta'e barreessinu waraqaa keenya keessatti yookiin document keenya keessatti yookiin immoo research keenya keessatti hojii nama biraa tokko yoo fayyadamne irra ta'e yookiin immoo hojii keenya waliin wal fakkaatu yoo fayyadamne irra ta'e abbaa hojii sanaaf dirqama kreditii kennuu qabna jechuudha. Kan nuti kreditii nama sanaaf kennu immoo maal gochuutiin jechuudha. Site gochuutiin yookiin immoo refer gochuutiin nama sanaaf kreditii kennina jechuudha. Kanaafuu har'a akkamittiin hojii nama sanaa sana site goonu yookiin immoo refer goonu sin agarsiisachuudha. Na hordofan affeerraa kiyya. Kana gochuuf maal gootu dokumentii keessan banattu. Kuno ani fakkeenyaaf dokumentii kana banadheera. Masmara faayilii home insert design layout itti aane referensiin hin jira. Referensii sana irratti cuqaastu. As kanaati insert caption kan jedhu jira, manage source kan jedhu jira, style kan jedhu jira, bibliography kan jedhu jira. Isaan kana arfan ilaallachuudha. Fakkeenyaaf amma jennu sentensiin jalqabaa kun yaada nama biraa yoo ta'e researchii nama biraa irraati yookiin immoo yaada researchii nama biraa irraati fudhanneerra yoo ta'e dirqama site gochuu qabna jechuudha. Bakka irraa fudhadheen barreessaa jechuudha. Mee hojii nama tokko hojii keenya keessatti site gochuuf yookiin refer gochuuf maal gonachuudha. Jalqaba kunoo manage source kan jettu jirti ishee bira dhuftu manage source itti buutu. Sanaan booda kunoo asirraa maannungichaa jira copy delete edit new kan jedhu jira. Ammaaf list of reference tokko illee hin qabnu kanaaf as kana dhufneeti new jettu irratti buuna jechuudha. New jettaniiti. Sanaan booda type of source kan jedhu jira as kana jala. Drop down menu kanatti gaafa buutan book jedha, book section jedha, journal article jedha, article in a predical jedha, conference proceeding jedha, report jedha, website jedha, document from website jedha, electronic source jedha, baay'eedhaas jira, art filmiin hin jira, interviewin hin jira, patentiin hin jira, keeziin hin jira. Kanaaf kuni source nuti irraa fudhannedha jechuudha. Fakkeenyaaf kan nuti site gochaa jirru yookiin immoo kan nuti refer gochaa jirru kitaaba irraati yoo ta'e kitaaba jennee filanna jechuudha. Yoo research article ta'e immoo kunoo journal article yoo ta'e immoo journal article jenna. Yoo report irraati immoo report jenna jechuudha. Sana tokko tokko isa gaafa jijjiirtanii asirraanitii formaatni isinii baasu yookiin immoo foormiin isinii baasu adda addaa. Fakkeenyaaf gaafa buukii filattan awutarii buukii sanas itti barreessitu, title itti barreessitu, year of publication isas itti barreessitu, city isas itti barreessitu, publisher isas itti barreessitu. Kun kanaaf kan buukiiti yookiin immoo kan kitaabaati. Fakkeenyaaf immoo jijjiirraa ilaallume journal article immoo gona ilaallu journal article irra gaafa keenyu kunoo maal dabalachuudha. Journal name dabaleera, number of page malee fakkeenyaaf publisher hin barbaadu jechuudha. Kan kitaabaa sila argitanii toote publisher illee jira asirra garuu maaltu jira jechuudha. Page number of pages fi journal name jira jechuudha. Kanaaf formiin adda addaa maaratti hundaa jechuudha. Formiin source nuti irraa refer goon irratti hundaa jechuudha. Toon kitaaba tokko amma refer gochuu barbaade fakkeenyaaf haa jennuuti awutarii kitaaba ta'ee Profeesar Amarraa Guddinaan jedhan amma. Barreessaan kitaaba kanaa Profeesar Amarraa Guddinaa jedheera fakkeenyaaf kitaaba Itoophiyaan Politics jedhee barreesseera haa jennu. Year of publication isa baratti kitaabni kun publish ta'e fakkeenyaaf amma 2022 jedhu baranuman jedha fakkeenyaaf siitiin isaa fakkeenyaaf Finfinnee jennu Finfinneetti publish ta'e jennu publisheriin isaa immoo Gadaa Printing Press kan publish godhe Gadaa Printing Press yaa jennu akkanatti galchaa deemna jechuudha. Mee fakkeenyaaf waan amma guute kana kun warreen guute kana akkamittiin kitaabarraa yookiin akkamittiin paper irraa yookiin research article irraa arganna yoo jettanii mee tokko baneetaniini achirraa sin agarsiisa. Ishee kana nan cufadha diimaattan bu'aa. Sanaan booda research article tokko nan qaban isheen banadhaa. Research kana nan qaba. Asirraati kunoo maal jedha kuni Indian Journal of Science and Technology jedha. Kun maqaa journaalii isaati. Research article isiniin jedheera. Kun title isaati. Warri kun publisherota namoota publish godhanidha yookiin immoo abbaa research kanaati. Kun asirraan karaa harka bitaa immoo guyyaan received ta'e jira, guyyaan accepted ta'e jira, guyyaan published ta'e jira. Kanaaf nuti guyyaan publish ta'e fayyadamna.
Kanaafuu foormii achirra ilaala waan nu barbaachisu irratti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asan dhufaa bakkuma duraa sanan dhufaati. Kunis manage source jedheen dhufaa sanaan booda new jenna. Kunichi research article dha waan ta'eef isheen filadha. Sanaan booda authorii journal article kana warreen kana yeroo qusachuufani copy godheen fudhadha. Sila Professor Marraa Guddinaa jedhee kan inni barreesse irrattidha. Garuu asirratti amma authoriin lama ol waan ta'eef kun corporate author jenna jechuudha. Yaa authoriin kitaaba sana yookiin paperii sana yookiin research sana nama lamaaf isaa ol ta'e ishee kana filattu jechuudha. Corporate author filattu. Sanaan booda asirratti ishee amma kana paste godha. Kun paste godheera. Ergan kana paste godhee sanaan booda as dhufeetaniini maal jedha title jedha. Title jechuun kun mata duree isaati ishee kanadha. An integrated development of query based document summarization for Afaan Oromoo using morphological analysis kan jedhudha jechuudha. Ishee kanas copy godhadhee fudhadha yeroo qusachuufi paste godha. Okay, masmarri lammaffaa sadaffaan dhufaan jiru. Yeroo PDF irraa copy goone yeroo tokko rakkisa. Okay. Masmarri isheen dhumaa nafti ammallee kunooti title barreeffanni irra dhaane maal jedha journal name jedha. Maqaan journalii kana akkuma isiniin jedhe kunooti Indian Journal of Science and Technology kan jedhu kanadha. Ishee kana copy goone fudhanna kanasi. Kuna journal name kana sirratti paste godha. Isa kana faana wal fakkeessanii barreessanii gaariidha. Qubee xixiqqootiin ittaansee maal jedha year jedha. Year of publication dha. Kan inni publish ta'e kunooti jechuudha. Kuno 2021 jechuudha. Bara nu gaafata waan ta'eef bara 2021 jenna. Page isa baay'ina page paperii kana barreessina. Pagein kun baay'inni isaa as kanaan kuno 3 of 7 jedha. Kana jechuun page 7 qabachuudha. Baay'inni page paperii kana 7dha. Xumura irraa jechuudha kuno. Warreen baay'ee barbaachisoo ta'an kuno warreen kana garuu field biraa yoo dabaluu barbaaddan yookiin immoo yoo guutuu barbaaddan show all bibliography field kan jedhu kanatti tobuutanii kuno CTT publish ta'e manzii isaa day editor isaa publisher isaa jedhee tokkotti sin gaafataa jechuudha. Fiildii baay'ee jiras jala kuno warreen amma kana gaafatamuu dandeessu. Garuu main important kan ta'an research articleif kuno warreen kana jechuudha. Authoriidha. Title isaa journal name year of publication fi page number isaa warreen hafuun qabnedha. Sanaan booda sana okay jenneeti. Ammallee yoo kan biraa qabaattan maal jettu new jettanii gosa source isaa sirraa filattanii fiildii kana yookiin foormii kana guuttachuudha. Erga sana fixxanii erga sana guuttanii xumurtanii maal gootu kana cuftanis keessa baatu jechuudha. Already fixneerra jechuudha. Listii maateriaalii fayyadamnu yookiin immoo soorsii hojii keenya keessatti fayyadamne sirraan barreessineerra. Erga kana barreessanii maal gootu as dhuftu jechuudha. Kun insert caption kan jettu bira dhuftu jechuudha. Fakkeenyaaf kuni hojii nama biraa yoo ta'e kunoos kanatti buuneeti insert caption jennaa jechuudha. Saayit gochuu waan qabnuuf asitti kilik goona. Kan sila homtuu hin jirre maaltu jira? Paperii nuti barreessine lamaan kun warreen kun kan Professor Maranaa fi kan Jamaal fa asirratti dhufe jechuudha. Karaa insert captionitiin dhufe jechuudha. Isheetti buutu. Sanaan booda fakkeenyaaf hojiitti isheen sentensiin jalqabaa kun yaadni kun kan warra kanarraa fudhatamte yoo ta'e maal goonachuudha dhuma ishee irratti kilik gooneeti. Sanaan booda as dhufne insert caption jenneeti ishee kana filannaa jechuudha. Kun sanaan booda maal godhe kun akkuma argitan automatically nuuf galchee jechuudha. Eenyuun Jamaal Abaatee Jiloo Ashannaa fi Tulluu Alamuu Fiqirtee Zamanee Abarraa jedhee akkatti kooma jedheetu qooddu godheetu 2021 jedhee galchee jechuudha. Ammas gadi siignee fakkeenyaaf yaada kana immoo hojii Professor Maraarraa fudhanne yoo ta'e dhuma isaa bakka reference sana galchuu barbaadetti kilik gooneeti. Sanaan booda dhuftanii tas kan insert caption jettu ishee kana guddina kan jettu kana filattu jechuudha. Guddina kooma 2022 jedhee jechuudha. Maaliif guddinaa jedhee akka warra faranjiitti last name tu jalqaba dhufa waan ta'eef kanaaf last name jalqaba dhufa jechuudha. Last name kooma year of publication jechuudha. Akkanatti bakka barbaadanitti saayit gochuu dandeessu yookiin immoo filachuu dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu hojii nam tokko bakka tokko olitti saayit gochuun ni danda'ama. Tekstii keenya keessatti yookiin immoo dookumentii keenya keessatti kanaaf akkatti filattanii bakka barbaadanitti galchuu dandeessu jechuudha. Kana qofa ton taane asumaan immoo kuno insert caption jettanii kan sira karaa manage source jennee galchine sana asiin immoo dhuftanii insert caption jettanii add new source jettanii illee source haaraa dabaluun ni danda'ama jechuudha. Kun asirraa illee guutuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo baay'ee manage source maaliif fayyadamna? Manage source maaliif fayyadamna? Asiin copy gochuu dandeenya,
delete gochuu dandeenya, edit gochuu dandeenya, new illee barreessuu dandeenya jechuudha. Asirraan garuu kan nuti dandeenyu new qofa jechuudha kan nuti barreessinu. New source qofa asirraan dabaluu dandeenya. Erga kana galchine inni itti aanu maalidha? Style kan jedhu jira jechuudha. Style kan jedhu jira. Style jechuun immoo bibliographiin keenya yookiin referencing keenya akkamittiin akka inni display ta'udha jechuudha. By default amma app irra jira yookiin immoo APA irra jira. Chicago filachuu dandeessu. Gaafa isin Chicago filattan kunoo as kana kunoo koomaan kan jiru ture koomaa balleesseera. Asirlee yoo isin amma Harvard filachuu barbaaddanii Harvard gaafa filattan illee kunoo koomaa godhee akkanatti kan biraa ISO hin jira, MLA hin jira. MLA kunoo akkasiin ka'a. Nimmo Europe publication kaa'u maqaa publisherootaa qofa yookiin immoo maqaa autorii qofa ka'a. Asitti kan biraa kunoo IEEE illee jira jechuudha. IEEE kun most of the time referencing style kan area technology itti fayyadamnudha. Referencing style recommend ta'u ishee IEEE kana kan social yeroo baay'ee APA dha. Fakkeenyaaf ta'u ishee filannee akkam ta'a jechuudha. Kun lakkoofsaan ka'a. Automatically kunas kanallee dhufee lama godheera jechuudha ishee kanallee. Toratti amma click goone as dhufne click goone edit source to jenne karaa kanallee waan edit gochuu barbaannu edit gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun maaliin ka'a jechuudha? Lakkoofsaan ka'a jechuudha. Kan jalqabarra jiru tokko jedhee ka'a, kan lammaffaarra jiru lama jedhee ka'a. Sourcing kan biraatoo daballee as kanatti site goone sadii jedhee ka'a jechuudha. Orderii sanaan nu ka'a jechuudha. Ishee tokko kana toon as kanaati fakkeenyaaf referencii kana toon asii balleesse. Asii lama jedhee eegalaa jechuudha. Garuu lama jedhee eegaluu hin qabu, tokko jedhee eegaluu qaba jechuudha. Kanaaf maal gochuun qaba jechuudha? Bakka referencing jirutti okay jedheetaniini as kanatti bu'eetaniini update citation in the bibliography jedha jechuudha. Gaafa update godhu ishitti kana kun tokko godhe ishitti kana lama godhe jechuudha. Kana jechuun kana ol referencing tokko illee hin jiru waan ta'eef in text citation tokko illee site kan ta'e waan hin jiraannee fi ishi jalqaba kana tokko godhe jechuudha. Haala kanaan site goona jechuudha. Kanaafuu dhumarratti immoo bakka referencing immoo tokko kun maaliin bakka bu'aa kitaaba Profeesar Mararaa sana qabatee ta'a jechuudha. Lama jechuun immoo kunoo kan research paper kanaati jechuudha. Kanaaf erga source kana galchine citation kana erga galchine amma dhumarra dhufneetu maal gochuu qabna jechuudha. Citation amma galchine kana bibliography isa display gochiisuu qabna yookiin reference isa akka inni nu gochuu qabna dhumarratti jechuudha. Dhuma paper keenya irraa dhufna. Inni amma nuti kennine in text citation jedhama yookiin citation in text keessattidha. Amma immoo fuulii isaa detail isaa asitti baasuu qabna jechuudha. Sana baasuuf kunaas dhuma paper keenya irraa dhufeera amma sanaan booda bibliography kan jettu kan tambu'a. Sanaan booda bibliography kan jedhu jira, reference kan jedhu jira, works cited kan jedhu jira jechuudha. Garaagarummaan bibliography fi reference maal isinitti fakkaata? Bibliography jechuun fakkeenyaaf kan nuti research keenya keessatti citing goone garuu kan fayyadamne yoo jiraate yookiin immoo kan paper keenya faana wal fakkaatu kan dubbisne irraa yoo jiraate garuu akka kana text keessatti kan citing taane yookiin document keenya keessatti citing taane yoo jiraate bibliography kana fayyadamna jechuudha. Yoo immoo referencing nuti fayyadamne hundi isaayyuu yookiin immoo source nuti fayyadamne hundi isaayyuu text keessatti cite ta'e immoo ishee reference jettu kana fayyadamna jechuudha. Kanaafuu inni kun working cite ta'eerus jira kan cite hin taanes jira jechuudha. Eenyu keessatti bibliography keessatti reference keessatti garuu working hundi isaanii maal ta'u qabu jechuudha yookiin immoo hojiin hundi isaanii kan nuti paper keenya irratti fayyadamne text keessatti illee site kan ta'anidha jechuudha. Site kan ta'anidha jechuudha. Kanaaf dhumarran dhufaa bakka ammaa dhaqeetaniini reference filadhaa maal jennaan warreen galcha lamaan isaanii fayyadameera waan ta'eef additional source waan hin qabneef reference waan filadhaa. Reference kan jettu kanatti bu'aa sanaan booda kun akkatti reference jedheeti tokkoffaa jedhee kunoo m dot jedheetu guddinaa jedha. Kunoo ka warra kanaan paper lammaffaa mushee kan akkatti baase jechuudha. Detail isaa guutummaa isaa asii argannaa jechuudha. Garuu text keetti gaafa site goona garuu lakkoofsa ishee tokko lama jettu kanaan site goona jechuudha. Fakkeenyaaf otoo as dhufne ishee kana IEEE kana otoo APA otoo jijjiire automatically innumtuu ofiisaa naa jijjiira jechuudha. Kun argitanii kan lakkoofsas kana ture kunoo gara maqaatti jijjiire dhumarrallee dhufne otoo laallee kunoo jijjiireera jechuudha. Automatically jijjiira jechuudha. Otoo fakkeenyaaf Harvard godhellee Harvard ton godhellee kunoo jijjiira jechuudha. Haala ittiin display godhuun jijjiira. MLA ton fayyadame fakkeenyaaf kunoo akkanatti display godha jechuudha. Kanaaf takka automatically reference keessa yoo barreeffattan yoo advisorin keessa yookiin gorsaan keessan yookiin universitiin isinitti barattan style kana fayyadame yoo isin jedhe Chicago irraati gara APA irraati gara IEEE jijjiiruu yoo jedhamte haaluma salphaatiin kun as kana drop down menu keessa dhufteeti yoo kanatti buutu maal godhachuudha si jijjiiraa jechuudha. Irra deebitanii style kanaaf style haaraaf irra deebitanii reference barreessuu hin barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf auto source sadaffaa daballee immoo akkam goona yoo jettanii fakkeenyaaf haa jennu sadaffaa dabaluu isinitti agarsiisa. Buukii haa jennu fakkeenyaaf lammiitu barreessan jedha lammii emman jedha kitaaba sirna gadaan jedha fakkeenyaaf
bara 2022 barreessan jedha fakkeenyaaf siitiin Adaamaa publisheriin fakkeenyaaf maalaa jennu Odaa jennu fakkeenyaaf kunuuti galchadheera okeen jedha sanaan booda shittii kana maal gochuun qabachuudha as dabarsuun qabaachuudha gara kanatti current listitti dabarsuun qaba master listii jalaati kana gochuuf kunoo shittii kanatti click godheen sanaan booda copy kan jettu kanatti yoon bu'aa asna darbaa jechuudha bakka itti na darbaa sanaan booda kana close gootanii as dhuftaniiti bakka site gochuu barbaadetti fakkeenyaaf as kanatti site gochuun barbaadee jennu fakkeenyaaf shittii kana sittan okay jedha insert citation jira sanaan booda m lammii kan jettu kun dhufteetti ishee kana kunoo sadii jedhe sadaffaarra waan ta'eef asitti garuu reference jalatti update naan goone jechuudha yookiin immoo kan sadaffaa kana naan galchine kanaaf maal gootu as kan dhuftaniiti update citation bibliography kan jedhu gaabuutan kunoo haala kana akkatti sinika jechuudha kanaaf yeroo baay'ee rakkoo kamiitu uumamaa text keessatti site goone list of reference keessatti jalatti immoo yerootti hin jiraannetu jira yookiin immoo list of reference keessa jiraate yeroo text keessa reference keenya yookiin immoo site yerootti hin taanetu jiraata yoo document keenya keessa jiraate yookiin text keessa jiraate listii irra jiru ta'e as kan dhuftaniitu update jettu yoommoo otoo text keessa jiraate listii irra jiraate immoo additionaliin yookiin immoo sources inni fayyadamaniitu jira jechuudha fakkeenyaaf ishee kana balleesseetaniini otoo manage keessa seenee kana ishee kana m lammii kan jettu kana document keenya keessatti hin fayyadamne jechuudha reference kana garuu eessarra jira list of reference irra jira jechuudha kanaafuu kanarraa balleessuu qabna kana kanarraa balleessinu asirraan akka dhufneetu irraa balleessina ta'uu taane kun yeroo balleessuu danda'a yeroo biraas yoo isin update jettan deebisee fida jechuudha kanaaf maal gootu kunoo kana manage source jettaniiti innos kanattu kunoo nu ibsa kunoo kan paper keenya keessatti fayyadamneerru kunoo asirraan tick godha fuulduraatti jechuudha isheen kun tick taa'etti isheen kun tick taa'etti isheen kun tick hin taane kana jechuun paper keenya keessatti hin fayyadamne yookiin immoo paper keenya keessatti source kana site goone jechuudha karaa harka bitaa ilaaltani master list jedha master list jira listii nuti barreessine hunda isaatu wal ka'a asirraan immoo kan nuti fayyadamnee fi kan nuti hin fayyadamnetu akkasitiin ta'a jechuudha kanaaf kan hin fayyadamne sana keessaa balleessuu qabna jechuudha fakkeenyaaf shittii kana keessaa balleessuu barbaadan ishee balleessuu barbaadan tokko sanaan booda delete jettu jechuudha asillee delete gochuu dandeessu garuu asitti delete goonan current list keessa bannaan reference irratti hin baasu jechuudha meedhaqni update goone ilaallu update gaafa jennu ishitti sadaffaarra jirtu kana irraa naaf balleessuu qaba jechuudha yaa kun irraa naaf balleesseera jechuudha kanaafuu dogoggora akkasii kana haala kanaan hir'isuu qabdu yeroo reference fayyadamtanii kanaaf kuni reference Microsoft Word fayyadamnee hojjennudha jechuudha garuu reference kana hojjechuuf toolota yookiin software baay'een illee ni jiru isaanis kanneen akka EndNote Zetro Siteform fi kanneen kana fakkaan software baay'eetu jira kanaaf software kana keessaati kan fayyadamuuf baay'ee salphaa ta'ee fi kan free ta'e fileetaniini viidiyoo xaanu keessatti qabadhee isin dhiyaadha jechuudha haga viidiyoo sana wal arginutti nagaannaa turaachuun barbaada namoonni YouTube channel kana haaraa taatan immoo YouTube channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kiyya yoo subscribe gootan wanti YouTube channel kana irraa gadhiifamu jalqaba isin bira ga'a jechuudha waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa